Inaabbaan gaaddisee ka daangaa dabarfatee ka daangaa darbee jechuudha. Gaaddisa sirriitti inaafti. Dubartii akkatti inaaftu argee hin beeku. Likki inaafti ni tuuti. Waan isin barre garuu maaliif barbaachisa inaafan kana hundaa? Gaafa abdiin kaameraa dhoksee bahee kophaa haasa'u sirriidha nuti kophaa hin haasofnu. Yoo nama jaalate dubartiin jechuudha yoo nama jaalate kophaa haasofti. Irra guddina kophaa haasofti. Isuma dhugaa jechuudha. Minyoota abdiin minyoota tanarraa maal qaba? Minyoota tanaaf abdii jidduu maaltu jira? Silaa moo ijoollee kana lamaanuu fuudhuu hedde. Dubbiin nan galee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha illee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Isin akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kennaa angamaatitti laayik gootanii sheer gootanii sabskiraayib gootanii jajjabeessaa jirtanii hedduu takka galatoo baay'ee tokko isin jaaladhaa isin kabaja. Amalee akkana jajjabeessitu abdii isinirraa qaba. Gaannaadha inshaallah rabbiin haa guddisu. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa kaarraa mootiyyuu. Dubartiin takka dhiira tokko biratti otoo gahin akkamitti hinaafti maaliif hinaafti? Gaaddiseen gaafa abdiin kilma afaan isaa kanarra waa'ee minyoota dha'u ni hinaafti. Sirriidha. Maaliif hoo jettan nuti ofii keenya fudhannee jechuudha. Ana fudhadhu si fudhadhu. Atis kana daawwatu kun viidiyoo mee ofii keetii taa'itii uf laali. Gaafa dhiira tokko jaalattu dhalaa takka yoo inni yeroo hunda afaan isaa keessatti waame maatu sitti dhagama? Yeroo yaamsanitti yaama maatu sitti dhagama? Beeka isheen kun jechuudha waa xaraxarteetiin namni waa malee waan qoxxisu. Dhuga haa qoxxisu sitti nan gammada garuu immoo waa cabsuu maaliif duniyaa bilaashaa taate? Kana dhibisan bichaadha. Uffanni hin bitamaa, hin cicciramaa, jabanaan hin cabsamaa, saamunaan gannaqamaa, bishaan gannaqamaa. Hundinuu mallaqaa beekan. Hundinuu uffanni mallaqa, bishaan mallaqa, saamunaan mallaqa, jabanaan mallaqa. Ka deebi'ee dadhabu eenyu? Beekman mana kee keessatti fakkeenyaaf abbaa manaa keetii yoo wal lolte waan cabsi. Wallahi waa yaadadhe. Dubartiin ani bira dalagu ulfa garuu dubartii yeroo ulfaa gisee san gaafa abbaa manaati wal loltu dubartii ulfaa yaani in aarsaa maal godha jedhan angaafsan argee jechuudha dubartii akkaan. Waa mana keessa jiru burcuqqoo jennee wantoota ababaan kaayaman irraa ka wantoo majlis arabii kana mustaawwatiidhaan kana bitittitti guutuu isaa jechuudha. Wallaahi billaahi guutuu isaa inqitqit gootee viidiyoo waraabadhee kaadhee bilbilli sun keessa jirti. Yaa Allah qo'a isinitti agarsiisa dhugaa. Bilbilli sun jechuudha kinoo bilbila kanaan akkanumatti dhaabbatti. Bilbilli kunillee jechuudha akkanumatti dhaabbatti. Otoo hin cabiin, otoo waan tokko hin ta'in, odoo jabeessu, otoo akkanas beetti qabadhu jechuudha dhugaa rabbi. Akkasumatti dhaabbatti bilbilli kunillee bilbilli sunillee akkasumatti dhaabbatti jechuudha. Maaliif namni gaafa aaruu waa balleessa. Ogeessoon dubartiin sanitti akkas taate. Garuu kasaaraadha. Wanni sun kun wanni waa badu kun kasaaraadha. Cabsitee kaatee bitta. Balleessitee kaatee xarayda. Mi'am ani waan biraa dhiisa manuu kana keessatti ijoolliyyoo bishaan ganneetu qiyaamaa kana buusa. Garuu isaan ima balleessa. Maaliif ofii dadhaba waan ta'eef isa isin ima mana namaan jirtu mana ofii keessa jirtee garuu maaliif waa balleessuuf fiide? Akka uummata adii maaliif taate? Namoonni waa balleessan uummata adii kana namni waa cabsu burcuqqoo haasaan irra waan harkatti ofirraa yeroo aaran yeroo abbaa manaatiin keessattuu wal dhaban. Gaaddiseen haalan isii haala uummata adiiti jechuudha. Akkasitti baqa maaliif nuti ifaaja keenyatti maaliif taphanna? Maaliif ofiin taphanna? Maaliif mallaqa keenyatti taphanna? Maaliif humna keenyan taphanna? Maaliif dubartii tana sammuu keessatti seef godhanna? Kun jireenya kottee deega. Maaliif hojjettanii? Ati nama sanni jaalata taanaan abattan ittiin hin hafin. Inni ofii isaatii ka'eessi jaalata. Amala qabaatte yoo ta'e. Yoo ati inaafte ofii sedhiisee deema. Sedhii akkatti barbara irratti si gatee deema. Dhiira kamittuu jaalate taanaan abbaa manaa kee ta'ee jaalallee kee ta'ee inni hinaafe. Namoota beeka kan hinaaffadhaan haadha manaa
isaa gatee dhiisee jaalallee isaa gatee kutee dhiironni dubartii hinaaftuu akkaataa qaban hunduu hin jibbiti hin jaallattu. Maaliif fakkeenyaaf dhiirri zitti jedhee baagisee bahu mana dhiira tokko uffataa jedhee ati immoo giseen uffatee bahu sun itti naafuu eegalta. Akka namoonni dubartii biraatti bahe miti. Siif bareedee baya. Abbaa manaa kee yarinnatiin utuu hin taane bareechiftee gabbaasuu qabda. Urgeessitee gabbaasuu qabda. Abbaa manaa keeti kaa inni gaafa ati bareechiftee gadi baate gaafa itti naafuu dhabde gaafa itti dubbii godhuu dhabde wallahi jaalala dhalaa alaa sanarra si jaallata. Sababni isaa maaliif ree ati amala keessaniin hawwattee ufitti isa hasaabde jechuudha. Malee akkanumatti ol kaatee mixxiqqii yoo jette wallahi ni ulfaata. Ni ulfaata akira. Uummata akka mootu isiniin godhu. Bulti teessan deeguun, meeshaa keessan fixuun, uffata keessan gubuun, uffata keessan ciruun. Bakka aannan jiraa miti. Mucaan kun immoo akka waan faayomaa fi caaltu jala tamaarte. Gaafa san duraa faayoon uffata hajji jijjiirte jechuudha. Gaaddisa narrallee gabbaate uffata abdiin biteef jijjiirte. Ajaa'iba. Bakka maali isinii godha? Uummata akka wallahi waan isinii godhu hin jiru. Uf kasaarsuu malee bu'aa buusuu hin jirtu. Kasaarama keessa seenta. Ati yeroo hunda yoo amala jijjiirratuu baatte nuti walii galatti nuti dubartoonni abbaa manaa keenyatti amali kee har'a caalaa dabaluu qaba. Adda oolii bulu jijjiirama guddaa fiduu qabda. Kabaja isaa gochuu jaalala isaa bare bakka kanaan alatti yoo ganamas naafte galgalas ganamas yoo jette kalas amma isheen jechuudha minyoota ba'uuti. Minyoota maal itti godha? Isheen deemtee jirti. Simaatu si dinqasamu kee. Na ajaa'iba. Qaqqabanii ilaalan tafkeenni jaqabdee jedhan. Namni amala hin qabne eessa yoo buluu hin danda'u. Namni abdii wajjin hin bulle dhiira biraa wajjin buluu hin danda'u. Maaliif abdii jechuun nama miskiinaa, nama gaariidha, nama hubataa. Garuu wanna hunduu yeroo eeggataa ni obsite malee obsu yoo hin qabaanne jechuudha. Abdiin akka maal jettu obsa qaba jechuudha. Namicha baa ta'uu isaatti oduu dhiira tokko ta'ee akkatti morma qabee gadi darba jechuudha. Garuu amala sirreeffadhaa, amala hojii jiraadha. Dhiirota amala hojii jiraatanii, jaalala hojii jiraatanii, jaalala qooduu fi kennuu fi bakka jiraamatti akkasi. Yoo akkasi ta'in immoo dhiirri immoo eenyumaa gattee deemti. Dantaa namaa qabdu. Fakkeenya fiixaa fudhaa. Ishee kaleessa fuudhee dhiisee isii dura jaallatutti deebi. Maaliif waan akkasumas waan dura jaallatuufi. Isin immoo gifiin sodaanne isii irratti dhufte jechuudha. Gifiin sodaattu beekaa. Kana viidiyoo kiyyaa asuma irratti dhaabaa. Namoonni yaada qabaatanii, namoonni qeeqa qabaatan, namoonni nama arrabsatan immoo stop please isiniin jedhee jira. Namoonni akka isiniin jedhamtoota kabajamtoota kiyya. Kanuma viidiyoo kiyya asirratti dhaabaa. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti mee yaada keessan kennadhaa. Koomentii jalatti yaada keessan barreeffadhaa. Isiniin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraa walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Wal argaan Itoophiyaatti.